Tarkaanfiidhaan gadda loltoonni Sudaan fudhatanii aangoo dhuunfatanii mormuudhaan lammiileen biyyattii bahanii jiru. Loltoonnis immoo namootni mormiidhaaf ba'an kanarratti dhukaasa bananii namootan 3 ajjeesuudhaa fi namootan 80 ol ta'an immoo madeessuu isaanii koreen dooktorota Sudaanii ibsee jira. Dhimma kanarratti jaallanneen gabaasa qabdi itti dhiyaadha. Humnooti nageenyaa kanneen wiixata kaleessaa hiriira ba'an irratti dhukaasa banuudhaan namoota 3 ajjeesan jedha koreen dooktorota Sudaan. Koreen kun akka jedhutti yoo xiqqaate namoonni 80 madaa'anii jiran. Muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdookiif aangawoonni kabiroon kaleessa ganama ega hidhamanii booda uummanni kuma hedduun daandilee magaalaalee Kaartuumii fi Ndurmaan irratti hiriiran. هنالك تغيير كبير، هنالك مرحلة جديدة دخل فيها السودان. هذه المرحلة يمكن أن تكون غير محسوبة العواقب jijjiirama guddaa jira. Sudaan boqonnaa haaraa seentee jirti. Waan haalli kun fiduuf jiru maqsamuu mala. Kanneen gocha kana keessaa harka qaban karooraa fi waan ta'uu qabu hedduu qaban. Gara waan hin yaadamneettis yoo geesseeyyuu itti fufuu jedhaniiru. Qondaalli waraana Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Burhaan bulchiinsi kaawunsilii siviilotaa fi waraanaa ka biyyattii waggaa 2 gaggeessaa ture xumuramuusaa televiziyoona biyyattii irratti labsanii jiru. ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة. عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولاً إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. warraaqsi muddee kun hanga kaayyoo saasa dhumaa bira ga'utti tarkaanfii fudhatamuu qabu ni fudhanna. Bulchiinsa mootummaa guutummaatti kan siviilotarraa ijaaramu hundeessuuf filannoo walabaa fi ifa ta'e gaggeessina. Deemsa warraaqsaa kana sirreessuuf wanni itti aanu kun murteeffamee jira. Kunis jalqaba guutummaa Sudaan keessatti labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudha jedhan. Burhaan akka jedhanitti waldhabdee siyaasaa kan nageenya biyyattii irratti sodaa waan uumeef jecha kaawunsiliif mootummaa diigan. Mootummaa haaraa kan namoota teeknikaa irraa hundeeffamu ijaarraa jechuun labsaniiru. Haala Sudaan keessaa irratti mari'achuuf jecha golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kibxataarraa walgahuuf saganteeffatee jira. Haalli amma ta'e isa hedduun abdatan ce'umsa gara siviilotaa fi deemokiraatawaa ta'eetti ceesisa isa jedhurraa of duuba galagale. Mootummaan pireezidaant Omar Albashir biyyattii irree cimaan waggootii 30 ega bulchaa ture booda bara 2019 waraanni biyyattii aangoorraa isaan darbuun ni yaadatama.